Okay, welcome to Oro Academy jenna. Kunin chapter 4. Kitaaba kutaa kudhanii chapter 4 trigonometric function dha. So akkuma function kamii just exponential function jira. Logarithm function jira. Something power function jira. Akkasuma just kunis function addaati jechuudha. Just function adda which is different from exponential, logarithm and power function and other functions kan ta'edha. Different dha jechuudha. Akkuma just exponential identity behavior mataa ofii qaba. Just trigonometric function kunis behaviorii mataa ofii qaba. So we're gonna deal about trigonometric function maal akka ta'e tokko tokkoon deal goona jechuudha. So let's go. Okay. So directly garuma barnootaatti seenna. Gaafiin jalqaba ka'e here ka'uu qabullee just what is angle? Angle maal? Wanti angle jedhamu wanti angle jedhamu maal just kufa sa jennu sana something kufa sa jennu sana maal now we're going to define what angle. Angle jechuun maal safara is a waa ittiin safara is a measure safara maalitiin rotation just wanti tokko rotate yookaan marfatu taate just like this one wanti tokko yookaan marfatu taate maalidhaan safara rotation. If there is a rotation maalidhaan safara wanta san safara san maalin keenya just the angle maalinin safara just something if a straight line maybe meter something jechuun dandeenya lengeze waan ta'eef straight line waan ta'eef but in case of rotation wanta daandii marfataa yoo taate wanti sun rotation yoo taate maalidhaan safara just angle safara jechuudha. Kana jechuun initial pointing qaba bakka irraa safaru jechuudha. Standard point. Then the second one final pointing hin jira jechuudha. Isa kana safara jechuudha. So angle ka jennu maalinni safara rotation yookiin safara waan marfatoo tokkooti jechuudha. Isa kana jechuudha. Kanaaf inni kun standard kan irraa kaanee safara sun maalinni initial side jedhama jechuudha. Roga jalqabaa yookiin immoo roga eegaltii jedhama. Then finaliin kun immoo inni kun just pointing kun immoo inni finaliin sun maal jedhama? Just terminal here terminal side jedhama. Inni kun terminal side jedhama jechuudha. Isa kana jechuudha. Pointing irratti safaru immoo pointing irra naanna'u sun pointing irra naanna'u sun maal inni vertex jedhama. Pointing naanna'u sun vertex jedhama. Good here vertex jedhama. Kana jechuun side kana initialidha. Asirraa kaaneet asirraa just ganaatti rotate yookiin marsinaa jechuudha. Final side isaa rogni dhumaa isaa immoo here B. So wanti irra itti naanna'u kun just irra naanna'a asirra naanna'a jechuudha. Pointi kana irra naanna'a. So pointi naannawaa sun maal inni vertex jennaan. Kun immoo kallattii lamatti naannessuu dandeenya. Just isa kallattii kanatti to lefty kan naannoof yoo ta'a maal inni anti clockwise jedhama. Clockwise kana jechuun faallaa lakkooftuu sa'aatiiti jechuudha. Kana jechuun lakkooftuun sa'aatii girgiddaarraa jechuudha. Isa kana something this one. So sa'aatiin kallattii kana naannofti. Kanaaf anti clockwise jechuun faallaa kanaati jechuudha. Faallaa so sa'aatiin gara mirgaa yoo naannoftu anti clockwise immoo faallaa saniiti. Kanaafuu anti clockwise jechuun kallattii faallaa lakkooftuu sa'aatiiti jechuudha. Good. Kan biraa immoo here pointing biraa asirratti immoo kun immoo gara mirgaatti naanneffata. Inni kun immoo maal inni clockwise jedhama. Clock anti sana biraa qabna. Clockwise jennaan.
sababni isaa maalinni kallattii lakkooftuun sa'aatii lakkaaw waan naanna'uuf jechuudha. Good. Let's go. So isa just gara bitaatti naannoo kana maalinni is a positive angle. Something wanta akkana jiraate gara bitaatti yookaan naannoof nuunaas inni positive dha. But wanta akkana jiraate immoo something gara mirgaatti yookiin immoo clockwise kan zorru yoo taate inni maalinni is negative angle jenna jechuudha. Okay, a second. Okay, let's go. Okay, the next point is angles in standard position. Kan jennu angle standard position bakka standard ta'e jiru yookiin kufa standard. Kun immoo criteria lama guuttachuu qaba. Coordinate system keessatti just criteria lama guuttachuu qaba. Criteria jalqaba maaliin vertexin maaliin vertexin bakka wanti kun itti naanna'u irratti naanna'u jechuudha. Maal ta'uu qaba? At origin irra ta'u qaba. Center irra ta'u qaba jechuudha. Origin jechuun 0 0 kan irratti jechuudha. Maal coordinate system irratti. This is on the coordinate system. Coordinate system irratti maalinni kofni vertexin kenna should be at what? At center or at origin of maalinni coordinate system ta'u qaba. This is first criteria. Okay. Criteria lamaffaan immoo the second criteria just angle standard dhaan yommuu safarmu jechuudha. Standard ittiin safaramu maalinni something just asisa vertex isa as goone akkanatti safaruu hin dandeenyu jechuudha. Standard ittiin safaru maalinni first at the origin ta'uu qaba jechuudha. The second point is what? Pointing jalqaba maalinni x axis positive irra. X axis kallattii positive irra ta'uu qaba jechuudha. Kunin standard irratti walii galame jechuudha. In order to measure any angle criteria kanneen guutuu qaba jechuudha. Something just osoo akkana godheeti just pointing as not a point of rotation or vertex pointing kana irra ta'e then just maalin initial side immoo bakkuma bira arga yoo fudhadde kun immoo seera safara angilii dhaati miti jechuudha. Kan standard dhaa miti. Kun immoo akkuma feete jechuudha. So kanaaf pointing kun mathematics keessatti impossible or hin danda'amu. So kanaaf seera lamaan kanneen guutuu qaba jechuudha. Vertex should be at origin then initial side jalqabaa kan irraa safaru jechuudha. Side jalqabaa sun maalinni kan irraa kaanu jechuudha. Roogni jalqaba irraa kaanu sun maalinni x axis positive is not negative ta'uu qabu. Kana jechuun let me say akkana goone here kunin x axis dha, kunin immoo y axis dha. Kanaaf isa kana kallattii kana yoo jedhe initial angle kana yoo ta'e then kan biraa immoo asitti immoo origin 0 irra yoo 0 taate something this one. So kunin criteria jalqabaa guuteera. Good. Maalinni at the origin. But criteria lammaffaan immoo from negative side dha. Initial maalin initial side negative x axis irra jira. Kanaan kufeera jechuudha. So kanaaf criteria kanneen lamaan standard angle tokko seera guutuudhaan kan safaramu if it fulfill these two what criteria kanneen lamaan yoo guuttate qofaa jechuudha. Good. So example 1 armaan gadi ilaallu. Just example. Sorry. Here we go.
Now take this one. Amma origin irra jira step in jalqaba. Then eessarraa safararraa x axis irraa jechuudha. Positive x axis irraa. Then here it is origin jira. Kan irraa safararru kan irraa rotate irraa marfatarru maal inni positive x axis gara bitaas ta'e gara mirgaas ta'e maal irraa ka'uu qabna positive x axis. Good. Okay, here we go. Haguma barmaan haalaan nufnu jechuudha. Something. Yoo kana leelaan position isaa pointing naannawaa isaa maal inni at the origin. Pointing naannawaa isaa at the position at the origin. But bakki ka'umsi keenya irraa kaanu maal inni x axis irraa. Bakki irraa kaanee safarru maal inni x axis. Kanaafuu criteria lama kan origin irra ta'uu qaba. Positive x axis ta'uu qaba jechuudha. Standard angle measure gochuudhaaf criteria kan lama full gochuu qaba. Good. Let's go. Okay. Kunin immoo akkaataa standard angle tokko measure gochuudhaaf. Yes, angle fakkeenyaaf degree about 200 degree nu kennameera here. Isa kana safaruudhaaf just x axis in jira y axis in jira. Now kutaan kunin immoo 90 degree here 90 dha, kunis 90 dha, kunis 90 dha, kunis 90 dha. So dhibba lama safaruudhaaf agasiitis something meeqa 180. Good. X axis irraa kaanee x axis asirraa kaanee jechuudha. So 180 dhibba lama ta'uudhaaf meeqa nu hafa asitti meeqa 20 qofa dabalu. Maal inni x axis here asitti x axis irraa 180 asitti 90 dabalu 90. So wanti kun x irraa hagam fagaatee argama 20 fagaatee argama jechuudha. Kanaafuu 180 degree plus what 20 degree jennaa jechuudha. Respect to kunama maal inni 180 maaf fayyadamne just 170 maaf hin fayyadamne or 160 maaf hin fayyadamne because respect to x axis ilaalaa. X axis dha relative to x axis waan ilaalaa fi jechuudha. Sanaaf so okay kan biraa immoo 1,125 1,125 so kana jechuun yeroo sadi marfataa jechuudha wanti kun just takka 360. Now ammallee yeroo lammaffaa 720 plus ammallee yeroo sadaffaa asitti 360 yoo daawwan 1,180. Now kanaaf meeqa 45 jechuudha plus 45 isa kanatti dabalaa jechuudha. Kanaaf zeeroon keenya harka sadi marfatee jechuudha. Something just akkasumatti safarraa jechuudha. Kun immoo harka lama marfata. Harka lama jechuun just negative direction jechuun kallattii kanaan safarra. Just akkanatti yommuu safaru 360 guutuun isaa good. Ammallee kanuma yommuu naanneessin 720 negative 720 amma negative 900 irraa meeqannu hafa negative 180 hafa jechuudha. So isaan kanneen lamaayyuu walitti dabalee meeqa negative 900 degree jechuudha. Negative sun immoo kallattii keenya agarsiisa jechuudha. Okay, good. Let's go. Okay, amma immoo angiliin maal akka ta'e ilaalleera. Inni safaraa maaliiti wanta marfataa tokko ittiin safaruudhaaf nu fayyadu jechuudha. Garuu immoo unitiin ittiin safaru just wanta san safaruudhaaf just meetiriin akkuma dheerina safaru just meeshaan ulee meetiraa jechuudha. Akkuma something dheerina safaru unit illee qaba. Unitiin isaa meetiridha. What about for angle?
Unitiin angilii tokko safaruudhaaf nu fayyadu eenyu fa'a? Tokko digriidha. Digrii maalitiin unitii safara qofaati. The second one is radian. Radian illee akkasuma maal inni unitii safara qofaati jechuudha. Kanaafuu unitii lama qabna asirratti. Here commonly jechuudha. Commonly unitii lama qabna. Okay. Degree kan jennu simple degree immoo beekamaadha. Degree kan jennu just circle guutuu sana bakka walqixaa afuritti divide kan godhe bakka walqixaa afur. That is degree circlein tokko degree 360 qaba. Now isa kana immoo bakka walqixaa meeqatti? Afuritti. Kan addaan qoodee achirraa pointii kanarraa reference fudhan jechuun kana bakka shanitti qooduun ni danda'a. Yes, here. Garuu immoo bakka afur walqixaatetti circle tokko qoodeet something this one bakka walqixaa degree 360 kana bakka walqixaa asitti 0 dha, asitti 90 degree dha, then 180 degree dha, 270 degree dha. Isa kana jechuudha. But between isa kanneen maaltu jira? Other degree ni jira, degree no bira something hin jira jechuudha. Isa kana degree kana measure goona jechuudha. Kana jechuun maaliniin karaa hordofni qofa paadii qofa yoo ilaalla jechuudha. Paadii amma degree kan fayyadu just paadicha qofa. Paadii hordofne kana yoo kan laallu taate just yoo just initially fi final side kana or terminal side yoo ilaalcha keessa galchine jechuudha. Just isa kana maaliniin degree jenna. So kabramo degree tokko is about 60 minutes. Okay, 1 minute more about 60 seconds. Isa kana jechuudha. Point hin jiru kana jechuudha degree. Okay, let's go. Here kun akkaataa itti measure goona something laalleera waan ta'eef measure goon 180 kan jedhamu here straight line yoo taate 180. So kunneen so easy thing dha. Okay, radian. Amma we're gonna see about radian measure. Second point dha. Unity angle tokko measure gochuudhaaf nu fayyadu keessaa tokko maalinaan degree dha. The second one is radian measure. So radian kun maalinni just circle irratti depend dha. Circle tokko fudhanna. Just circle kana haa fudhanna. Circle kana yommuu fudhan from center to any point radius jedhama. Then kana inshallah angle haa jennu. Now safaraa jirra just terminal side ni jira. Terminal side kana arreedhaan terminal then asitti immoo kofni uumamaa jechuudha. Theta ajin let's say theta yoo jennu. So amma just kofa kana haguugee jiru subtendis yookiin immoo arc kan jedhamu. Inni kun maal inni subtend or arc isa maal inni angle kana yookiin immoo kofa kana haguugee jiru jechuudha. So if radiusin kunii fi just dheerinni arc kana jechuun kofa wanta kana haguugeeru yoo wal qixa taate theta keen is equals to 1
raadii tokkotu marseedha jechuudha. Just rad. Kana jechuun just rotation keessatti simply ni jira radius ni qabna. Then asirraa measure yoo gochuu barbaadne immoo just radius biraa terminal side biraa jiraata jechuudha. R yoo array kana consideration keessa kan galchinu taate arroota kana jechuudha. Arroota just side kana array kana distance kana yoo kan consideration keessa galchinu maalinni raadiyaanii jedhama. Kana jechuun radius yommuu baay'isnu plural form yommuu goon raadiyaanii jechuudha. Kana jechuun here let's say half circle qofa yoo fudhannu half circle asii hagasii just radius ida. Then asii hagasii maalinni just raadidha. Radius tokko or asiillee raadii tokko here raadii tokko jechuudha. So isaan kunniin maalinni radians or maalidhaan bakka bu'u paayidhaan bakka bu'u jechuudha. Kanaaf raadiyaanii kan jennu maalinni measurement ka degree sana maalinni formii paayidhaan kan safaru jechuudha. Half circle raadiyaansiin kunniin maal walitti ta'a just paay ta'a jechuudha. Isa kana jechuudha. So in here asin waan raadiyaanii ta'a. Asimmoo waan raadiyaanidha. Asimmoo waan raadiyaanidha. Total immoo 3 radian or pi jechuudha. Isa kana raadiyaanii when maalinin just karaa deemame sana consideration keessa galchan radius sanii consideration keessa galchan measurement ittiin safaru jechuudha. Let's go. Okay. Point jiru ammasitti immoo point here just point 1 asitti jiran leessi maal akka ta'e ni ilaalla. Point jiru yookiin immoo here 2 pi radian ka jennu amma just circle da. I'm not perfect in drawing, so as is center irra radius qabna. Just asimu arki subtend jechuun angilicha kan haguuggeeru kun arrii fi dheerinni isa kana yoo wal qixa taate maalinni waan raadi jennaan. Waan raad theta is equals to 1 rad. Kan biraa immoo s is equals to let's say kanaan L haa jennu distance isa kana. Distance kanaan L haa jennu. Let's say L jennu. L kun immoo maalidhaan bakka bu'a? Theta times radius. Kun immoo formulaan kun eessaa dhufe yommuu jettan kun immoo in physics rotational motion keessatti just yommuu qaamni tokko waa rotate godha. Qaamni tokko radius ni jira. Then asii lengziin inni itti rotating godha. Pointii kanarraa here pointii kanarraa kaasee haga pointii kanaa yoo deeme just L deemee jechuudha. Then angiliin immoo ni marfata. Angiliin illee dabalaa jira jechuudha something. Kanaafuu yommuu lengziin kun dabalaa jiraat then theetaan keenyas ni dabala angiliin keenya jechuudha. So yeroo sanitti theetaan theetaan angiliin jechuudha. Kana jechuun displacement angular displacement jedhama. Isa kanarraa immoo just isin kun just linear displacement isa jennu sana linear displacement jedhamti. So linear displacement formulaan isa kanaan L is equals to theta times radius ida jechuudha. So kanaafuu silaafuu pointii kana keessatti array then kunis arrayda. Now
length is equals to jenna kana jechuudha times theta times radius. Now radianii keessatti maal inni kunis r dha jenneerra maafi walqixa side fi arc length radius fi arc length walqixa waan ta'eef r is equals to theta times r. Now r yoo balleessin theta is equals to what 1 ta'a jechuudha waan radi akkasitti waan radi kan jenneef because of that jechuudha. Okay isa kana jechuudha. Kan biraa immoo akkam just here dhibba lamaaf 2 pi r kan jedhu just ammallee sarkilinga haa kaafnu raadiyeesiin hin jira just isa kana yoo taate asitti harridha maalinni asitti waan raadii ta'a wanta kana haguuggeeru maalinni raadii tokkotu haguuggeera jechuudha. Yommuu isa kana akkana naannofne immoo sirii raadi around that ta'a garummoo isa kana immoo yoo hagana naannofne immoo paayitu haguuggeera jechuudha. Paayitu haguuggeera yommuu guutuu kana immoo kan naannofne pointii tana jechuudha. Pointii kana kan haguuggu maalinni 2 pi circumference tu haguuggee jechuudha. 2 pi raadii tu haguuggeera jechuudha. Kanaafuu angiliin keenya isa kana ta'a jechuudha. Bifa kanaan measure gahuunaa jechuudha. Okay, let's go. Kan biraa immoo relation between degree and maali radian. Okay. Complete circling tokko degree 360 qaba. Kana jechuun naannawa isaati jechuudha. Naannawa circle sanaa 2 pi rad jennaan. So over 2 yommuu goon 380 ta'a degree is equals to pi rad. Kanaafuu piin jechuudha. Pi jechuun 380 degree or waan raadiin meeqa akka ta'u argachuudhaaf 380 yeroo pi goon yoosan 1 rad is equals to 380 degree over pi. That means around 57.3 akkas ta'a jechuudha. Waan raadiin tokko gara digiriitti yommuu jijjiirre 57.3 approximately dha jechuun lakkoofsi kunniin round ta'eeti kana ta'e jechuudha. So kun immoo gabatee raadiyaanii fi degree relation isaa hariiroo isaan waliin qaban kanin ibsuudha. 30 degree jechuun here 30 degree jechuun means pi jechuun 2 pi jechuun 360. Now pi jechuun 380. Okay. Kanammoo pi over 2 yoo goone 90 ta'a. Okay, pi over 3 yoo goone 60 degree ta'a. Pi over 6 yoo goone meeqa ta'a? 30 degree ta'a or something. Okay, osoo kana dhiifnee fakkeenyaaf just 2dhaan 3dhaan yoo baay'ifne immoo isaanumaan kanneen just pi over 3 60 dhufa jechuun 380 yeroo 3 jechuudha. Meeqa 60 dhufa. Garuu kanammoo lamaa yoo baay'ise something lamaa yoo baay'ise meeqa kuniin 120 dhufa jechuudha. Digirii 60 lamaan baay'isu jechuudha. Okay, kan biraa immoo isuma kana pi over 6 kanammoo let's say lakkoofsa biraatiin baay'isu lakkoofsa okay by 9. That means by 3 pi over by 3 2. Kana jechuun here jalqaba pi over 6 jechuun meeqa 30 degree baay'isu just
Okay, no. Pi over 2 jechuun 90 dha. 90 baay'isa 3 jechuun 270 jechuudha. Kun relation asirra jiru kun so easy dha. Kun immoo meeqaaf yoo hirre pi 4f. Kana jechuun 180 4 yommuu hirre 45 ta'a. 180 3 yommuu hirre 60 ta'a. 180 lamaaf yoo hirre meeqa ta'a? 90 ta'a. 180 silaafu pi dha. Kana immoo meeqa 90 baay'isuu 3ti. Okay, we'll go. Good. Kan biraa akkaataa itti convert goonu from one unit to another yommuu convert goonu raadiyaanii argachuudhaaf pi over meeqaati 180 baay'isuu digiriiti jechuudha. Digirii nuu kenname gara raadiyaaniitti jijjiiruudhaaf pi irra 180 baay'isu. Digirii san baay'isu fakkeenya 30 digirii gara raadiyaaniitti jijjiiruudhaaf baay'isu pi over 180 simple baqa dhumate. Kana jechuun 30 jechuudha. Kanaafuu pi over 6 jechuudha dhumate. Kanaafuu digirii san baay'isu pi over 100. Digirii sana baay'isu pi over 180 degree jechuudha. Maafi kunillee digiriidha wal balleessaa pi qofatu raadiyaanii qofatu nu hafaa jechuudha. Okay, point inni biraa immoo maal inni gara digiriiti raadiyaanii nu kenname tokko faallaa kana goona jechuudha. 180 irra pi goona. Baay'isu maal inni raadiyaanii nu kenname sanaati. Isa kanaatu jechuudha. So fakkeenya 3 pi over 2 jedhama. Kan nu kenname raadiyaanii kanan nu kenname. Now isa kana gara digiriitti convert gochuudhaaf meeqaan baay'isuu qabna? 180 irra meeqaati? Pi. 180 irra pi. Piidhaan hin bada. Let's say by 2 dha. By 2 90 degree dha. So 3 times 90 degree jechuun 270 degree ta'a jechuudha. Isa kana akkanatti convert goona jechuudha. Okay, mee example wan ilaallu. Here 120 nu kenname. 120 angiliidha. Just angilii yoo nu kenna jala kanatti maal inni dirqama kan argachuu qabna 180 degree jira. Yoo asitti degree yoo nu kenna degree yeen jalatti degree maafi gubbaaf jala akka wal balleessu jechuudha. Times maal inni pi dha. Simply then 0 dhaan just 6 2 3 kanaafu sorry 6 2 yaa 2 pi over 3 ta'a jechuudha kana. Okay, let's go. Kan biraa immoo just kana nu kenname point kana nu kenname 4 over 3 pi. Kan amma maal goona? Piin jala galuu qabdi over pi. Piidhaan baduudhaaf. Gubbaa immoo digiriin jiraachuu qaba jechuudha. Kana. So piin hin baddi. Okay, 180 3 fi meeqa 60 dhufa. Then 4 baay'isuu 60 degree jechuun 200 fi meeqa 40 dhufa jechuudha. Second. Okay. Kan biroo here 6 radian. Radian 6 dha. Amma gara maaliitti degree dhaati? 6 radian. So 6 times asitti kun radianidha. We are given a radian. Just pi ni jirtu jechuudha asitti. Pi balleesseera. So 180 irra maaliiti? Piiti. Now asitti maal gochuu qabna?
kanammoo gara lakkoofsaatti dirqama convertii gochuu qabna jechuudha. Kana jechuun 6 times 180 degree over pi jechuun 3.14 or 22 over 7 dha jechuudha. Lakkoofsa kanneen waliin baay'isneet kana jechuun 6 times 180 degree over 22 over 7 jechuudha. Kana jechuun 6 baay'isuu 180 irra meeqaate just torba gubbatti baay'atti over 22 or 180 irra pi jechuun 57.3 jechuudha times 6 jechuudha. Kana jechuun naannoo 300 fi dhufaa jechuudha digriin keenya. Let's see. Yep. Isa kana yommuu 11 ofirru something kana yommuu 11 ofirru immoo gara 300 fi something dhufaa jechuudha. Good. So yeroo taanu immoo pointii kanarraatti fufnaa exercise kanarraatti fufnaa. Okay. Pointii 1 itti aanan immoo akkaataa itti convert godhanii so we will see ilaalaa jechuudha fuulduratti. So noogaa ammaaf